Ana media ana namoota kanaan hombisi Oromoon Abbo ko yame Oromoo naa Dubar shonde barbaada nuti saba haarawaa uumaa mootummaan mormaan qabne hundeeffamuu iyyuu mormiin barbaachisaadha bara. Isin mormaadha. Abbo meeqa yeroo takkan dubbadhaa nu raggataa koo hime. A'uuzu billahi. Baga baaftan. Abbaan naatto haasaa biliyoonni taatee tartiibaan eeddee akka nama kitaaba teessuutti luuttu sun hin jiru haasaatti ittuma dhabsi yoo si Mamma bayaan dhiifama. Ina ijoolleen moroonoo jettee baafattee deemtu kana baga baafata. Akka fiigatti kuni. Mootummaan jaraa mamma bayaan moroonoo kana bar. Kooyka raggata. Sababni isaa sababni ijoollee waan kanatti baafatanii fi beektanii Oromoon kutaa 11 obboleeyyaniin haadha takka abbaa takka jedhaa turanii yoo biyya Arabaa kana keessa deemtee qulqulluu irraa murtee laphee gubbaa holkeettuuf ijoolleen kana jibba carraaqataan baadiyyaa oomishee fi moroonoo jedhanii baafatan baga baafatan jibba isin walii qabdanii fi isin tokkummaa hin qabdan waan gartee mi amantaa yeroo garii wal rabsitanii fi waan wal diqqeessitanii fi eegalee baga baafatan anillee moroonoo isin itti dabalama koottan fida Oromummaa keessa iyyuu baga baatan micettii reef jiitu jettu sun jiitu mu'eennu jetti misira moo jiitu jettu sun ani isin waan bareedaa dubbataa jirti. Eegalee ijoolleen jibbaa kanaaf baafatan malee Oromummaa jibbaa miti. Ijoolleen tuwwaan maqaa kana baafatanii deemaniif Oromummaa jibbanii bakka hin beektan Arsii jedhanii Wallagga jedhanii Shawaa jedhanii Maaroo jedhanii quba hudduu ol kaanii rakkataan kabbee gara gareeni gara beetti dalagatuun dhabee sababa kanaa qayyaratte ijoolleen maqaa kana jibba Oromummaatii miti. Bakka miti si wajjin Oromoo himatan jechaa hin turre ani Harargee miti ani Arsii miti ani Walloo miti ani Jimmaa miti hin turre Oromoon guutuun keessan akka jettanii haasawaan turre. Way jibba Oromummaa qabdi waan ufii keenya wal godhaa jirruufi ka biyyaan baatu haa ta'u ka biyya keessattuu kun mootummaa deeggara kun waraana bilisummaa uummata Oromoo ta'ee quba huddoo ol kaayaan jiranii mana walirratti diigaan jiranii afaan Oromoo takka dubbataa baga baafatan osoo dhugamaatti biyyi kun ka jiraattee itti galan taate wallahi itti gala ka dhugumaan biyyi kun jiraattu taate itti gala ijoolleen ka baasaniif ammoo qalbii Oromoon bar biyyan qabdu arabi gaala raari bakkee seentuun qabdi. Inna sila kana ta'ee fi ijoolleen illee qalbii fi biyyatti sun dhugumaan miira keessa galte bakka ijoolleen waan kanatti qayyattee moroonoo jette kanaaf wajjin badanii das nama jedha walaakin ammoo ina alaabaan yoo dhugaa jira fakkaatee akka argeen beeku arabaati bar gaala arabaati leekoo isaan Media kau fitanda. Ini dekat rumah kita murani oditti amalnya nama amalnya sentuh nuan TV, uang berbuat jasa sendiri. Sebenarnya kayak tiga ruas itu nutur. Ayah, itu kan ada apa? Media fitanda kau fitanda. Media fitanda kau. Media kau tersambah sih nak. Apa kata kau fitanda? Apa dah? Apa dulu media macam apa tu? Rakyat acuki. Ikan media.